Hundumti keessaniyyuu araara waaqayyootiin eeggamtanii yeroo kanaan kan baatan maatii waaqayyoo waaqa jaalalaan hunduma keenya nu eegee carraa dabalataa yeroo kana jireenya keenya irratti nu dabale dhugama garaa keenya irraa karaa addaatiin isa galateeffataa ammallee fuuldura isaatti akka ijoollee isaatti dhiyaanneef hin jenne jechuudha. Akkuma torbaanota kana keessatti kan durallee akkuma godhaa turre bu'uura dhugaawwan bu'uura waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa kan bara 1889 itti takka takkaan dhiyeessaa deemaarra har'a kutaa 8ffaa biraan baaneerra. Kutaa 8ffaa yoo jennu bu'uura amantii 8ffaa jechuu odoo hin taane bu'uurri amantii 15ffaa, 16ffaa fi 17ffaa ilaalleetti hin jenna. Kutaa 8ffaa yeroo jennu viidiyoo 8ffaa jechuu keenya as keessatti waaqa dhugaa macaafa qulqulluu keessatti bara 1889 bu'uurri amantii Adventistii ture akkamitti waaqa dhugaa akka ibsu, ilma waaqaa akkamitti akka ibsu, dhugaan macaafa qulqulluu waa'ee waaqummaa akkamitti akka ibsame, dhugaaleen waldaa kana keessa jiran immoo maal akka ta'an takka takkaan irra deebinee riikaap gochuutti jirra. Adhallee 15ffaa irraa jalqabnee takka jennee ilaalleetti hin jenna. Mee garasitti dunseenne dura ammallee akkuma kanaan dura kadhata godhannee sagantaa keenya amma jalqabneetti hin jennaan kadhan. Dhugaadha guddaa si galateeffanna Waaqayyo abbaa keenya carraatiin ulaattetu addaa siin jiraannee addaan baane. Kallattii hundumaanuu diina jireenya keenya balleessuu barbaadu jalaa situn oolchee amaa diinaallee situn duraa qolate. Jechaan si ibsu nuun hin qabnu ati jechaa oli guddummaa gaarummaa kan keetiitiif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni si haa ga'u. Araara kee nu baay'iftee asiin nu geetteetta. Ammallee nullee jireenya keenyaan ilma kee mul'ifnee lafarratti amala akka nu mul'ifnu ati barbaadde ilma kee nu ergite mul'ifnee gaafa ilma keetiif dhaala hundumaa kennite ilma kee wajjin nullee waan ilma kee sirraa argatu hundumaa akka argannuuf Waaqayyo abbaa keenya nu gargaari. Afaan yeroo keenya irratti moo'ii siif jiraannaa karaa hundumaan gaachana nuuf ta'e maqaa tokkicha ilma keessatti biyya lafaa jalaattiin si kadhanna yaa abbaa. Ameen. Ameen. Maqaa waaqa keenyaa guddaa kan galateeffame haa ta'u jechaati. Amma ammoo deebinee bu'uura dhugaa bu'uura amantii kan bara 1889 isa jedhaa turre gara isa 15ffaatti deebinee ilaalleetti hin jenne jechuudha. Okay. 15ffaa irraa kan ilaalleetti hin jennu yaada macaafa qulqulluu keessatti jiru. Torban darbee yookaan ammoo kaleessa yeroo laallu gara dhumaa irratti ilmi badii sun seeraa fi akkasumas sanbatallee akka inni jijjiiru seera sanbata inni jijjiiru isaatiin immoo maal akka godhu ijoollee waaqayyoo immoo dhumarra akka ittiin madaalaman amalli waaqaa seerri waaqaa keessaanuu guyyaan dhugaan sanbata waaqayyoo eenyummaa isa gargaarsuu akka ta'e ilaalleerra. Isarraa akka immoo ijoolleen waaqayyoo warri dhugaa duukaa bu'an oduu durii namoonni jedhan duukaa karaa addunyaa duukaa bu'an oduu hin taane kan adda fooyaman dhugaa waaqaa duukaa kan deeman waaqa lamaaf bitamuu akka hin danda'amne waaqa dhugaa qofa duukaa bu'uun akka danda'amu ilaalle. Addunyaa keessa waaqa lamatu jira. Waaqa dhugaa fi waaqa sobaati. Waaqni dhugaa isa Kiristoos barsiise doktoriinii Kiristoosii keessa akka hin eegame. Doktoriinii Kiristoosii alaa የሚወጣ jedhama አሪፍ የወረዱበት የሚወጣ በክርስቶስ ትምህርት ለማይኖር ሰው አምላክ የለውም። የሚወጣ ማለት ከተደበሉለ ከራለ ዲሱለ በክርስቶስ ትምህርት ለማይኖር አምላክ የለውም። በክርስቶስ ትምህርት ለሚኖር ግን አብና ወልድ አሉት። በሩምሰ ክርስቶስ እንደመጅራት አባክል ወይ ዋቀ ዱጋለ የሮዱበቱ እርጋይ ዋንስ ተኮፋ በቆናሽን ለኮብሰ ዲደም ተኮፍ ዲደም ላው ድብነ ቱሬ ilmi waaqayyo akka dhufe isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi beenna nu isa dhugaa sana keessa ilma isaa Yesuus Kiristoos keessa sin jiraanna jedha. 21 irratti ijoollee koo waaqa tolfamaa irraa of eeggadhaa jedha. Interesting. Guyyaa irraa immoo kalaalleetti hin jennu kanaaf waaqa lamaa bitamuu hin danda'amu. Waaqni dhugaa isa Kiristoos nutti hin jedha kun immoo loojikali namoonni miira ofii duukaa bu'anii akka kireetii warra jechuudha. Okay, guyyaa irraa 15ffaan that the scripture insists upon the plainness and the modesty of attire as a prominent mark of discipleship in those who profess to be the followers of him. Who was marked a meek. Amma
warri Kiristoos hin duukaa bu'uu barbaadanii ifa ta'ee barreeffama macaafni qulqulluun bifa clear ta'e. Uffanni isaanii, nyaanni isaanii, adeemsi isaanii akka kan Kiristoos isa isaan waame san ta'uu qaba jedha. Garraamota garaatti garaa isaaniitiif waaqayyoof warra bitaman ta'uu qabaniitiin jedhanii. Kanaaf garraamummaan kenna an garraamiidha an akkasii jettee namatti of dubbisuu keetiin duun taane jireenya keetiin bee mul'achuu qaba jechuudha. Kun ammoo karraa mul'atu uffata keenya irraa mul'ata, nyaata keenya irraa mul'ata, adeemsa deemnu irraa mul'ateetiin jedha. Kanaaf garraamummaa karaa Kiristoosii duukaa namoonni bu'an warra filsifinnaa addunyaa duukaa hin deemne jenneera. Kanaaf wanti isaan akka isaan itti uffatan, akka isaan itti nyaatan baanii galan ifa akka ta'e jechuudha. Akka Kiristoosii ta'uu qaba. Innis waan qulqulluu akka ta'e akka isaa ta'a jedha. Karaa biraatiin immoo meek and lowly in heart. That the wearing of the gold, pearls, and the costly array are anything designed merely to adore the person and foster the pride of the natural heart. Ela. Uffata warqee irraa hojjetan. Gatiilee gurguddaadhaan kan bitaman. Nama bareechisuudhaaf kallattii makamiinuu kan bocaman, dizaayinii kan ta'an. Kunneen koo'a yookaan ammoo anummaa boona nama caalaa kan mul'isan. Isaan kunneen pride the natural heart. Onnee maal godhu? Kooraan guutu. Maallaqa akkanaa baankii qaba, an warqee akkanaa qaba, an sa'aatii akkanaa godhadheera, an bilbila akkanaa qabadheera, an uffata akkanaa birrii akkanaan ta'e uffadheera jedhaa namoonni yeroo dubbatan jiru. Addallee waldaa keessa illee ta'anii namoonni makiina akkanaatiin deemuu qabnu kunniin jedhan. Kunniin koora onnee fidu, koorri dhufe jennaan kufaatii taanee dhufu. That's the principle of Satan. Pride of heart. The old writers called the Trinity jetti kitaaba irraa jirru. Old writer, pride of life. Pride of ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 irra jiru jechuudha. Old writer called the Trinity. So the person fosters the pride of natural heart. It is to be discarded. Maxxaala allabbat gatamuu qaba according to the scripture as First Timothy Timotheus tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 fudhadha. Meedha nee dubbifnaayyuu. Tokkoffaa Timotheus boqonnaa 2 tokkoffaa Timotheus boqonnaa 2 lakkoofsa 9 fudhan irraa akkana jedha lakkoofsa 9 fudhan irraa. Okay. Sagalee fudhadheera. Warri dubartii immoo amalli isaan agarsiisan mataa tolfachuutti warqeedhaa fi callee naqachuutti uffata gati jabeessa uffachuutti keessaa ba'uudhaan of kuuluutu hin ta'in uffata qajeelaa fakkaatu akka ta'utti uffachuudhaan maal naan jedhuudhaan of qabuudhaanis haa ta'u jedha. Maal naan jedhu of qabuudhaan. Uffata qajeelaa akka ta'utti uffachuudhaan. Uffatuma qajeelaa ta'eyyuu akka hin taanetti uffachuun qajeelaa miti jechuudha. Uffata qajeelaa ta'e akka ta'utti uffachuudhaan. Maal naan jedhanidha. Ta'u qaba malee warqee ofitti naquudhaan, kuulii adda addaa kuulachuudhaan, gurratti mormatti kaan naqachuudhaan akka hin taane jedha. Yoo tajaajila dubartoota waaqayyoof hin saganna jedhaniif akka ta'utti wanta gaarii haa agarsiisan. Kanaaf isin akka nama maal godhu jechuudha dubartiin akka nama waaqayyoof sagaduutti jireenya qajeelaa jiraachuu qaba hin jedhe. Inni kun ammoo tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irraa maal jedha? Of kuuluu keessan wanta alaan mul'atu mataa tolfachuutti warqee naqachuudhaan uffata ba'eessa uffachuudhaanis hin ta'e. Garuu of kuuluun keessan inni hin banne keessa namummaa keessanii isa dhokataadhaan haa ta'u. Kunis hafuura garraamummaa fi gabii isa waaqayyo duratti guddaa gati jabeessa ta'e sana haa mul'atu jedha. Kanaaf wanti nu goonu bakkeedhaan waan mul'atuun ta'uun qabudha dubbiin guddaa. Amma gochaan nuti goonu obboloota koo dhugaa irraa kan madde keessa keenyatti garraamummaa irraa kan dhufe ta'uu qabaatee jira jechuudha. Kallattii kanaan of bareechisuu yookaan immoo of qabuu akka qabnu ijoolleen waaqaa kallattii kanaan qajeelfame akka kaa'ameef macaafni qulqulluun lafa kaa'a 16ffaa. Amma erga kana goone qajeelfama waaqaatiin erga deddeebine abboommii waaqaa erga eenye addunyaa irraa kallattii addunyaa duukaan bu'uun erga ta'e uffanni keenya wanti goonu hundi waaqayyo wajjin deemuu qaba erga ta'e tajaajila dhugaa keessatti hirmaannaan nuti goonu maalidha?
That means for the support of evangelical work among men should be contributed from the love to God and the love to the soul. Love of the soul. Amma namoonni tajaajila wangeelaa gochuudhaaf qabeenyaa isaaniitiin waan qabanii kan danda'u humna isaatiin kun sagalee isaatiin kun qaamaan deemee kun ammoo maallaqa qabuun dhugaa irratti tumsuu qaba jedha. Tumsuu qaba. Kun wanti goonuu fi jecha namni jedhee fuduu hin taane jaalala waaqaa qabnuu fi jaalala lubbuu badu oolchuuf qabnu irraa ka'ee gochuu qabnaan. Kanaaf ofii keenya qofa akkasitti jiraannee teennee oduu hin taane namoonni biraallee akkasitti akka jiraatan. Kana gochuuf ammoo Roomeerraa maal jedha? Roomeerraa amanuun dhaga'uurraa dhufa jedha. Dhaga'uun dubbii waaqaa irraa dhufa jedha. Dhaga'uuf ammoo namni dhaga'uun barbaachisaa jechuudha. Dhaga'uuf namni dhaga'uun barbaachisaa jechuudha. Namoota dhageessuudhaaf namni dubbatuun barbaachisaa jechuudha karaa biraatti. Namni dubbatuullee barbaachisa. Kanaaf namoonni dubbatan kan dhaga'u akkasumas wal hirmaannaadhaan wangeela gara fuulduraatti itti fufsiisuu akka qabnu macaafni qulqulluun lafa kaa'a jechuudha. Not raised by the church lotteries, church lottery garagara godhanii akkana hirmaadhaa akkasi godhaa jedhanii ta'uun qabu. Or occasion designed to contribute to the fun-loving, appetite indulging properties of the sinners. Waan bashannana garagaraa godhanii dorgommiidhaan maallaqa walitti qabuun hin ta'u waldaa keessatti. Namoota nyaata garagara dhimma nyaata garagaraa qopheessanii waliin maallaqa walitti qabuun hin ta'u. Kun wangeelaaf hin ta'u. Kamachaa qulqulluutiin sinner. Such as affairs, festivals, ostry, supers, tea, broom, donkey, and a crazy sociality. Kunniin waan social mi godhan kanneen hin godhaan fandii kaasaa kanaan wangeela hojjanne jechuun hin danda'amu. Which are disgrace to the professed Church of Christ. Kun churchidhaaf salphina isaaniif. Adda garuu indirectly wantoonni akkasii yeroo yeroodhaan macaafa gurguruudhaan muuziqaa faroo eebbisiifna jedhaa wantoonni akkasii taana wangeela hojjanna jedhaniiti kun. Kanaan gonkumaan ta'u jedha. Lotorii garagaraa nyaata garagaraa qopheessanii waan garagaraa fun loving kanneeniin hin ta'u kun disgrace a professed Church of Christ. That a proportion of one's income required informed dispensation can be no less under the gospel. That it is the same as Abraham, whose children we are, if we are Christ's. Yo ka waaqayyo ka Kiristoos taane nullee ijoollee Abrahaam paid to Melchizedek. Inni Melchizedek maal godhe? Kafaleetiin jedhe. Type of Christ. When he gave him the tens, kudhan keessa tokko yeroo kenneetiin jedhe duroota boqonnaa 7 lakkoofsa tokko hamma 4 irratti title is the Lord. Mata dureen isaa kennu jedhame kan waaqayyo jedhame. Adda kurnaffaan deebi'uu kan qabu waldaa fi namoonni kurnaffaa kana fudhatan tajaajila waldaatiin ala waan tokkollee waan tajaajila yoo qabaanne. Wanti tokko isaan kan koote jedhanii tajaajilatan godhan tokkollee jiraachuu hin qabu. Yoo akkas ta'e qofa kan isaan kurnaffaa fudhachuu danda'a. Yoo akkas hin taane bizinesii dhuunfaa ofii hojjetaa kurnaffaa fudhachuun hin danda'u. Warri kennullee eenyutti akka kennaan adda baasee ilaaluu danda'u. Dhugumoota keessatti warri kurnaffaa fudhatan waaqayyoof kan adda bahan jireenyi isaanii guutumaan guututti harka waaqaa tajaajila mana waaqaa keessa akka ta'e qooda lafaallee hin qabu. Amma manni qulqullummaa akkasii yoo san keessatti tajaajila illee hin jiru. Normaalii wal gaanii yeroo wal gaaniitiin jedhan namoonni maallaqa kafalii mindeessaniiti kan dabareetiin jedhan. Kun tariitii kallattii biraati. Kurnaffaan akka hojii barbaachaatti namoonni qoosaa wangeela uduu addan baafatiin wangeela qoosaaf godhanitti kurnaffaa irratti of eeggannaa gochuu qabna. Sababni isaa inni kan waaqaati waan ta'eef waan inni kenninuuf waaqa dhugaa isa macaafa qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Thus this sense of one's income is also to be supplemented by offering from those who are able to support the gospel. Baay'isee kan kennu baay'isee kan godhatu. Xiqqeessee kan kennamuutu waan facaasee haabateetiin jedha. Kanaaf milkaa'ina keessatti immoo maaliin naattanii kennaaf siraataan kennuu dhabuu kennan waaqayyoon akka inni lafa kaa ifaan ifatti wanti jedhamu qabna. Kurnaffaan kan waaqayyooti. Tajaajila isaatiif isaaf kan dabalu. Eenyuuf kennuu qabna akkamiin kennamuu qaba kan jedhu immoo dhugaa barraa'ee namni hundinuu duubatti deebi'ee dubbisuu danda'uu qaba. Isa dubbisee nama gochuu qaba. Dirqama akkana yoo hin goone akka jedhu ni kan barraa'een deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namni waaqayyoof adda bahe jireenyaan uffataan namni adda bahe wangeelaa waaqa waan jaalatuuf nama waan jaalatuuf hirmaannaa gochuu qabaadha. Adhaafinni dhumaa kudha torbaffaan that as a natural or carnal heart is at enmity with God and his love, this enmity can be subdued only by
radical transformation of affection. Namummaan uumamaa inni Addaam jalqabaarraa ta'e. Seera waaqaatii fi waaqaaf diinaa jedha. Namummaan inni jalqabaa. Inni karaa Addaamii dhufe. Inni cubbuu keessatti kufeedha. Diina waaqaati. Sababni isaa laayinii kufaatii keessa waan dhufeef. Amma kun maal barbaada? Seera waaqaatiif illee abboomamuu hin danda'u. Waaqa wajjin illee waliin galu diina. Kanaaf kun maal ta'uu qaba? Eenyummaan kun radical transformation completely jijjiiramuu danda'u qaba feeti kun. The exchange of unholy for holy principle. Inni cubbamaa yookaan ammoo qulqulluu kan hin taane qulqulluun bakka bu'amuu danda'u qaba. That this transformation follow the repentance and the faith. Amma jijjiiramni kun kan inni of keessatti qabaachuu qabu qalbii jijjiirannaa fi amantii. Qalbii jijjiirannaa isa dhugaa. Qalbii jijjiirannaa isa dhugaa eenyuti? Waaqayyooti. Abboommi Waaqayyoo eeguudha. Inni kun ammoo amantii. Amantii nuti qabnu Waaqayyootti amana, anatti illee amanaa jedhe Kiristoos. Amantii isa dhugaa, amantii na jijjiira jechuudha. Amantii libsuu ijaatitti seeraa jijjiirsu jechuudha. Maal jennee kaman? Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraata akka ta'e nan amana. Akkuma karaa deemtichi miti hoggaa jedhe jechuudha. Filippisius boqonnaa saddeet Ergamoota boqonnaa saddeet irratti Filippisius wajjin jechuudha. Nan amana. Repentance and the faith is a special work of the Holy Spirit and the constitute regeneration or conversion. Irra deebi'ee haareffamuu danda'u qaba jechuudha. Guutumaan guututti jijjiiramuu qaba jechuudha. Namummaa haaraa isa arfaffaa irratti ilaallee hin jenne. Kanaaf sirni kun seera waaqaa wajjin kan walii galu qulqulluu ka ta'e amala waaqaa kan mul'isu eenyummaan akkasii horachuu danda'u qabaannee hin jenne jechuudha. Kanaaf obboloota koo allee kutaalee itti hafan suutumaan jaalalaan ilaalaa deemna dhugaa barraa'etti qabannee warra alaabaa jaalalaa dhugaan dhuga jedhaan sobaan soba jedhaa ol qabu akka ta'an Waaqayyo kan nageenyi nuuf haa eebbisu hundumti keessaniyyuu eebbifamaa jechaatiin kadhata gabaabaa goonee raawwannaa hin kadhanna. Guddaas galateeffanna Waaqayyo abbaa keenya carraa jiraachuu nuuf laattee dhugaa keellee irra deddeebinee akka laalluuf isa jigee ture masaraa dhugaa akka iddootti deebifnuuf humna dhugaa alaabaa ittiin dhugaa kee ittiin ol qabnu irra deebitee nu dammassuu waan jaallatte. Harka keenya keessa waan keette, sammuu keenya keessa waan keette galanni si haa ga'u. Nullee dhugaa fudhanne kana sodaa tokko malee gara fuulduraatti taanuma caalaa iyyaa, taanuma caalaa dubbataa jabaataa gara fuulduraatti akka deemnu nu gargaara. Warra akka walgahii seexanaa isuma waldaa Filaadelfiyaa gidduu uduu Yihuudiin ta'in Yihuudii ofiin jedhan jedhuun saaxillee Yihuudiin dhugaa Yihuudii akka ofiin jedhuuf. Ka dhugaa ta'e immoo qullummaan isaa saaxilamee Yesuus Kiristoosin onneetti seensuudhaan tufamuu jala akka baraaramaniif namootaaf illee ofii keenya baraaramne namoota illee baraaruu akka nu gargaari fedha kee raawwadhu. Maqaa tokko jalma keessatti biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa abbaa. Ameen.